Tolegaa gara keessummaa kiyyattanii deebi'aa mo'ataa shanneeti egaa hordoftoota keenyaa Finfinneedhaa imaluudhaan istuudiyoo keenyatti kan argame. Mo'ataa shanneedhaa ogeessa tiyaatiraa fi fiilmii akkasumas immoo hoogganaa ogeessota tiyaatiraa fi fiilmiti yeroo kana. Egaa dhimmoota tiyaatiraa fi fiilmii wajjin wal qabatan kaasaa wajjin kan turru ta'a jechuudha. Sirbas isin affeeraa akkasumas immoo diraamaa tokko tokko isin biraan gahaa wal faana turra. Mo'ataan baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegdan. Tolegaa mo'ataan hojii amma ammaatti hojjete. Waltajjii irrattis nan beeka mo'ata. Fiilmii irrattis tiyaatira irrattis lakkoofsan beektaa hojii hojjette haga ammaatti. Tarii isa muuviiwwanii fi hojiiwwan waltajjii muraasa isaa nan beekaa. Isa reediyoo jalqabarraa kaasee amma ammaatti kan hojjete meeqa akka ta'e beeku. Walumaa galatti kana naan jedhu sitti himuu hin danda'u. Garuu fiilmii gara 4 kana hojii waltajjii hedduu tiyaatira 3 keessoo OBN wajjin hedduun hojjetameera. Jalqabarraa kaasee hojii waltajjii fi diraamaa gaggabaabaa safuu jedhamu jalqaba. Innutu jalqabee achi keessatti akka gaariitti hirmaadheera. Reediyoo faanaarraa qabee immoo hanga ammaatti OBN dabalatee ETV dabalatee diraamaawwan reediyoo dhedheeroo fi gaggabaaboo hojjedheera. Baay'inaan si lakkaa'uudhaaf garuu uummanni lakkaa'u jenna. Hojii hedduudha hojjetee egaa tiyaatiras akkasumas fiilmis hojjetteetta. Keessawuu diraamaawwan waltajjiirraa yeroo ayyaanaa kanaan uummanni kan si beeku. Mee hojiiwwan gurguddoo immoo gama tiyaatiraatiin gama fiilmitiin dhiyoo kana hojjetan akkamitti yaadatta? Isa dhiyoo kana tiyaatira Godoo Xiiqii jedhamu hojjedheera. Faandofticha kan jedhamu Faandofticha Gadoo Seenee Mukriyaa hiikee kan qopheesse. Tiyaatira ture inni suni? Tiyaatira. Fiilmii Xiiqii jedhamu Gaadii Hiree jedhamu hedduudha sana. Afaan Amaaraatiinis Yataqabbaroo kan jedhamu EBS irratti kan deemaa ture. Fiilmiiwwan gabaarran olii kan biroos jiru. Tokko immoo amma kan yeroo dhiyoo kanatti dirree Xiyoob irratti deeman fakkaate isarrattis hirmaadheera. Afaan lachuu gama ta'e oofaa jirra jechuudha. Gama tiyaatiraan maaltu jira? Tiyaatira dhiyoo kana Godoo Xiiqii kan jedhamu isa hojjedhee. Sana dura immoo Faandofticha Gadoo kan jedhamu hojjedhee. Tiyaatira hoteeloo irratti hirmaadhee. Istaandardiin tiyaatira tokko jira. Godoo Xiiqii kana akkamitti ibsite kan irratti hirmaatte kana? Godoo Xiiqii akkaataan qophii isaa baay'ee sadarkaa isaa kan ol ka'e. Namoonni hedduun dhufanii kan irratti yaada kennanii. Sadarkaa kanaan hojjetamuu isaatti kan baay'ee ajaa'ibsiifatanii. Guddina Kafilee barreessaa tiyaatiricha sanaati. Dhufee afaan Amaaraatiin hojjetamee akkanatti hin argine jedhe. Kana dandeettii ijoolleetis baay'ee dinqisiifatee haala qophii isaa sirriitti dinqisiifatee waltajjii gahaan taane irratti uummata sanaaf bifa sadarkaa isaa eegeen qopheessuu isaanii baay'ee na dinqee jedhe. Gaaragaa kennaniiru. Namoonni birootis obbo Dirribiin fa'aa guyyaa sana achi turanii walakkaan himimmaan kan deebii nuu kenne. Obbo Diimaa Barraa beektaa qopheessaa tiyaatiraa isaanis achi turanii. Kanaafuu haala dinqisiisaa ta'een hojjetame jechuudha. Baay'ee gaariidha. Meegaa mo'ataan hirmaannaa malee ofiisaatii qopheessaa. Amma tiyaatira qopheessuun jira, fiilmii qopheessuun jira. Maalirra jirtaa kan jedhu isaa kaafnu? Adda durummaadhaan taatummaadhaan hin hojjedhu. Kaan barreessuudhaan hojiiwwan reediyoodhaaf ta'an hedduu barreesseera.
waltajjiidhaaf kan ta'an hedduu barreesseera. Qophicha sanas irratti hirmaadheera. Isaan waltajjii sanaa fi kan reediyoo sanaa jechuudha. Tiyaatira guutuu full length jedhamu kana garuu qopheessine amma ammaatti hojii gaggabaaboo fiilmiif ta'an isaan qopheesseera jechuudha. Hayyee galatoomii itti deebinaa. Egaa hordoftoota keenya mo'ataa shannee wajjin kan jirru ogeessa tiyaatiraa, ogeessa fiilmii akkasumas immoo diraamaati. Mee diraamaa inni kanaan dura waltajjii irratti hojjete isin affeerree. Liikoo. Odeebkoo. Amma as seenneetii waa ajajanna. Achi ati maal goota? Deebootti beekta miti? Beeka. Ati feentoo gutta. Ani immoo erga nyaannee qophoofnee booda si qabadheen si hammadheen maaloo na dhaqqabaa jedhee si fudhadhee. Rakkoon qabu. Walumaa galatti amma qarshii meeqa hojjenne? 40,000. Waaw! Kanaafuu karoora waggaa 5 keenya keessatti meeqa hojjenna? Miliyoona 50. Oh my God! Diraamaa mo'ataa fa'aa nu affeeran akka jaalatanii abdiidhanii qaba. Mo'ataan egaa istuudiyoo yeroo kaayyoo keessa jirtaa fi sitti toleera. Homaan jedhu. Adaamaan hin ho'iti. Ishii dandamachaa ta'u as keessa jirra gaariidha. Tole gamee amma taatee tokkoon siif kenna. Taateen kun hoogganaa tokkodha. Hoogganaan kun maamila teessisee bilbila hedduu bilbila. Namni immoo maamilli sun achi taa'ee amma fixa gaafa jedhu inni kan biraa jijjiiree haasa'a jechuudha. Isa sana akka nutti agarsiistuun barbaada. Amma bifa diraamaatiin egaa bifa ogummaa keetiitiin isa sana nutti agarsiisi nu bohaarsii jedha. Hello. Baabiyyaa jirtanii? Jirra. Dhugaa jedhime numan dhaqaddeem. Walgahii xiqqoo takkaan qaba ture. Addaan kuteetiin ba'e. Dhugaa jedhi. Ani namanu. Turi meesitti deebi'u. Hello. Boba'aan dhumee kutaa faayinaansiin gaafa ture na ilaallataa kun. Maal ta'e kun? Hello. Shufeera kiyya tokkotu akka namatti baachaa. Takka gommaan dhume takka boba'aan dhume maalla ilaallata kana kutaa faayinaansiin gaafatu kan hin siin jedhu. Galgala isa hirtaa iddoodhuma barame sana. Maaloo jidduudha sa'aatiin na jalaa dhumaa jira. Neegi. Tole. Hojiidha. Raawwadhaaf kaa. Raawwadhaaf. Itti beekta bara. Xiqqoon eegdaa. Hello. Nagaa jirtu? Akkam jirtu? Fayyaa jirtu? Nagaa galata rabbi akkam jirtu? Sittan deebi'a. Fayyaa jirtu? Sa'aatii meeqatti? Nan danda'a. Tole. Amma dhufee wajjin deemna? Tole. Haa ta'u. Ulfaadhu galatoomii.
Egaa waan akkasii nama si qunnamee beektaa kan? Si mudata. Waan akkasii iddoo hedduutti si mudata. Egaa moobaayilii abbootiin taayitaa moobaayilii qabatu. Kan san caalaas qabatu hin jiraata. Tole. Tokko kan maatiiti, tokko kan biizinasiiti, tokko kan biirooti. Sadii fa'aa. Tole galatoofi waan diraamaa hojjettee nutti agarsiisteefi. Mee tiyaatirri Oromoo yeroo ammaa kana maalirra jira? Akan jedhu immoo haa kaafnu. Tiyaatirri afaan Oromoo yeroo ammaa kanatti egaa hin jiru jechuufis rakkisaadha, jira jechuufis rakkisaadha. Durirraa amma wayya. Amma wayya gaafan siin jedhu yoo xiqqaatee waltajjiin jira. Dur waltajjiin hin jiru jechuudha. Garuu akka barbaadamutti oomishamaa jiru, oomishamaa hin jiru. Inni rakkina hedduu kaasuu hin dandeenya. Sababni isaa maali kan jedhuuf jechuudha. Garuu haa guddatu haa xiqqaatu galmi jira, iddootti wal geenyuu qabna. Waan sana hojjechuudhaaf garuu danqaalee adda addaatu nu qaba. Tiyaatirri tokko hin hojjetama, hin eebbifama. Sana booda naannee agarsiifamuu hin danda'u. Naanna'uu qofa miti. Achuma waltajjii sanarrayyuu turuu hin danda'u. Nuti amma godootii fi yeroo afur agarsiisne afuraffarratti namni seenu dhabameeti kan hafnee jechuudha. Oodiyansiin keenya tokko nama tokkotu gaafa eebbaa dhufee si ilaala. Sana booda deebi'ee namni ilaalu hin jiru waan ta'eef nama hin qabdu taanaan immoo jettu agarsiifta. Mana tiyaatiraa Finfinnee Tiyaatir jedhamu ijaaruudhaaf qophiirra akka jettan tanaan dura odeeffadheen ture. Amma maalirra jira? Finfinnee Tiyaatir kan jedhamu qaama sadiitu waan kana hundeesse. Tole. International Oromoo Cultural Institute jedhamu. IOCI kan jedhamutu biyya alaa jira. Waldaa ogeessota tiyaatiraa fi fiilmii Oromoo keenya jira. Aadaa fi turizimiin Oromiyaa jira. Jarri sadeen kun tiyaatira sadarkaa isaa eeggate bifa idil-addunyaa sadarkaa idil-addunyaatti nama keessummeessuu danda'u jedhamee hojjetamaa jira. Isa sana gaa wanti guddaan lafti qophaa'uu qaba. Kan tiyaatirri sun irratti galmi tiyaatiraa sun irratti hojjetamu. Kanaaf suni qophaa'ee almost amma lafti harka keenya ga'ee diizaayiniin isaas raawwatamee wal harkaa fuudhiinsa lafichaa sanatu hafe jechuudha. Akaakii qalliitti itti fudhanne. Sanaan alatti immoo godinaalee Oromiyaa keessatti godina 4 keessatti dabalataan waan akkasii ijaaruudhaaf itti deemamaa jira. Yoo kun nu milkaa'ee sanatti deemnaa jechuudha. Yeroo qabnu wajjin mo'ataan gara fuulduraatti maal hojjechuudhaaf karoorfate, maaltu sammuu isaa keessa jira, maalirraa eegummanni kan jedhu immoo kaafnee kanaan xumura. Mo'ataan gara fuulduraatti fedhiin isaa inni guddaan aartii Oromoo guddisuudha. Egaa akkuma beekamu waldaa qabna. Waldaan keenya erga ijaaramee amma waggaa torban kana keessatti wanti karoorfate inni tokko galma tiyaatiraa kana ijaaruudha. Inni kun immoo artistoota keenya bakka tokkotti sassaabee waan hojjetamuu qabuu fi waan akeekamuu qabu gara fuulduraatti adeemsisuudha. Barreeffamoota sadarkaa isaanii eegan kan waltajjii, kan tiyaatiraa fi kan fiilmii qopheessuu barreessuudha. Ammatti hojiin fiilmii tokko akka hojjetamu na bira dhufee ilaalaan jira. Egaa yoo wanti isaa itti deemama ta'e hojichi hojii bareedaadha. Namni deeggaruu jira taanaan immoo uummatatti gadi baasnee uummanni immoo waan jedhu ilaallaa jechuudha. Fiilmichi garuu fiilmii bareedaadha. Sirna keenyaa fi aadaa keenya kan ganamaa sana eessaa ka'ee addunyaan immoo amma maalirra jirti jedhee kan wal dorgomsiisee agarsiisudha. Kanaafuu fiilmii cimaadha. Isa sana ammatti hin baasnaa jechuudha. Akka kootti kana hojjechuudhaaf kan karoorfadhe gara tiyaatiraattis immoo dhawaatatti deemaa jechuudha. Ayyakaa mo'ataa si galateeffanna.